tokko lama jennee lakkoofsaan eegalle guddittii Kanaadaa Toronto walgeenye guyyaan darbee torbee lakkoofsifne torbeenis torbeedhaan ja'an wal utube jiinis dabareedhaan waggaadhaaf ol kenne waggaa 25 ol kunoo har'a lakkoofsifne hundeessitoota jaalattoota fi taphattoonni Osfaanaa hundi baga geettan jecha tokkummaadhaan kaanee harka wal qabachaa kanneen dabran hunda walumaan yaadachaa Osfaanaan bara 2022 dhaadannoo Samaroof tokkummaa jedhuun isin baraan gahuudhaaf qophii hunda xumuree jira. Juulaay yookiin immoo adoolessa 16 hanga 23tti Stadium Crimson Maple Grove High School keessatti gaggeeffama. Harki kanyaatu dina ofii malee harki kanloolu dina ofii malee nutu of kenneessee eenyutu nu caale numatu of kenneessee eenyutu nu caale. Kan feete taphachuuf kan feete daawwachuuf fayyaa sammuu keetiitiif boqonnaa argachuuf Oromoota wajjii kolfitee seeqachuuf. Kota Osfaanaa guddifna tokkummaa cimsina tokkummaan jiraannaan galma kamuu geenya. Osfaanaa Waledusni beekna tilmaane Oromoo maaliif tokkoon taane maaliif wal'ee morna.